Kuwait keessatti dubartiin hojjettuun ishee gamoo dabrii torbaffaarraa yoo kuftu viidiyoodhaan waraabdee marsaa intarneetii gubbaatti gadi dhiiftee aangaa'otaan qoratamaa jiraachuun ishee BBC'n gabaase. Akka gabaasa BBC'tti hojjettuun gamoo dabrii torbaffaa sanarraa kufte lammii Itoophiyaati. Harka koo naqabaa maaloo jettee yoo sagalee ol fudhattee iyyitu viidiyoo sanarraa dhaga'amaa jedha gabaasaan BBC yoo viidiyoo sekondii 12 dheeratu sana ibsu. Booda waan qabattee jirtu sana qabuu dadhabdee harki ishee mucucaata battala bantii manaa ittaanee jiru irratti kufte. BBC'n akka jedhutti hojjettuun lammii Itoophiyaa kun lubbuun oolteetti haa ta'uti harki ishee cabee hospitaala keessatti wal'aansa argachaa jirti jedhee jira. Namni shamarreen kun yoo kuftu dhaabbattee waraabaa turte namuma ishee hojjechiisudha akka gabaasaan kun jedhutti. Biyya Kuweetitti dhaabbati mirga namoomaaf falmu tokko akka jedhutti hojjettuun kun otoo dubartiin sun kaameeraa ittiin waraabaa jirtu lafa keessee gargaarsaaf harka ishee diriirsiteetti ta'e hin miidhamtu ture jedhee jira. Nama balaa gubbaa jiru tokko oolchuun otoo danda'amu callisanii hanga namni sun miidhamutti ilaaluun hidhaa hanga baatii 3tti namatti murteessisiisaa jedha dhaabbatichi. Abukaattoon biyyattii Faayizaa Alsaabaa jedhaman tokko ammoo akka gaazexaa The Kuwait Times jedhuuf ibsanitti hojjechiistuu sana seera duratti dhiyeessanii yakkaan himachuuf qophiitti jiru. Gaazexaan sun akka jedhutti tarii hojjettuun sun sababaa isheen karaa foddaa baatee of darbachuuf turte yaalii of ajjeesuu ta'uu malaa jedha. Mudannoon kun kan raawwate aanaalee Kuwait keessaa qe'ee Saabaa Al-Saalem jedhamu keessatti. Viidiyoon mudannoo sana agarsiisus viidiyoo sekondii 12 qofa ture. Hojjettuun sun otoo harka tokkoon sibiila foddaa qabattee rarraatu agarsiisa. Booda sagalee nama viidiyoo sana waraabuu maraatuu wayi kottuu deebii sagalee jedhutu seenaa jira BBC'n. Ittaanee hojjettuun sun otoo mana walitti ijaajjee jiru gubbaatti hin kufiniin dura dubartii ishee qacartee hojjechiistu sanaan maaloo na oolchi dhaabbattee nan ilaaliniitii jettee yoo kadhattu dhaga'ama. Sagalee ishee ol fudhattee gargaarsaaf iyyaa turtee jedha BBC'n. Viidiyoon kamisa kaleessaa jechuunis bitootessa 30 bara 2017 madda oduu Alaambaa jedhuun marsaa intarneetii irratti gadhiifame ammoo isaan hojjettoota balaa abiddaa fi namoota yeroo muddamaatti nama gargaaruudhaaf leenji'an kortuu dhaabanii yoo hojjettuu sana bantii manaa gubbaadhaa gadi buusan agarsiisa ture. Itti dabaluunis hojjechiistuun sun sababaa isheen viidiyoodhaan dhaabbattee waraabaa turteef booda situ karaa foddaa darbatte jedhamee akka ajjeechaan hin himatamneef ragaa akka isheedhaa ta'uuf waraabuu ishee gabaasee jira. Gaazexaan Alaambaa jedhu sun BBC'n akka jedhutti haala jiru hunda qorataa jirra jedhanii jiru aangaa'otii jedha. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma gama kootiin nagaatti.